hordoftoota daawwattoota kiyya kan addunyaa mararra jirtan wanniniin isinii dabarsuu barbaadu dhaabbanni hidaayatul insaan litahfiidil qur'aan kan yuukun dhaabbata rabbii waffaqi kan qur'aana rabbii kana khaddamuudhaaf fi khaddamsiisuudhaaf dhaabbate kan waggaa afran kana keessatti barattoota nama dhibbaatamaan lakkaawamu qur'aana rabbii haffasiisee eebbisiisuu qofa odoon tahin warra eebbifame san gara barnoota amantaa sadarkaatti aanuutti dabarsee tajaajilu jiru kan ammallee barsiisotaa fi markazoota biraa dhaabuudhaaf tattaaffii godhu jiru kan qur'aana rabbii kan lafarraa haffallate yoo lafa keessatti xiqqaate kana lafa qabsiisuudhaaf yaalii godhu jiru dhaabbata kana qofa odoon tahin nama qur'aana rabbii barsiisuu fi geggeessuu hundaaf leenjii kennuudhaaf karoorfate nama ulfina qur'aana kanaatii fi barakaa qur'aana kanaatii fi akkasumatti qur'aana kanatti yaaddahuudhaaf hawaasa keenya kana keessa gadi buunee sadarkaa qur'aana hawaasa kana barsiifna juu dhaabbata at-turaasil islaamii hambaalee amantaa islaamaa walitti qabnee dhalootatti aanutti dabarsina juu dhaabbata du'aatotaa fi imaamman nif leenjii gahumsaa kannina ju'ee karoorfatu dhaabbata ulamaa'ota walitti finneeti wal mariisifne muuxannoo walirraa fudhachiifne sadarkaatti aanutti tarkaanfachiifna dhaabbata jiru dhaabbata ummata muslimaa kan aadaa amantaadhaa qabuu fi safuu amantaa qabu hayaa amantaadhaa qabu kana hawaasa keessatti deebifne hawaasni kanaan akka ittiin milkaawee dhalootatti aanutti dabarsuuf tattaaffii godhu dhaabbanni kun kanaaf yaa nama miseensa dhaaba kanaa taate yaada keetiin qarshii teetiin tajaajilaa jirtu rabbi si haa barakeessu rabbi si waffaqe rabbiin nama quraana isaa cinaa dhaabbatu si godhe rabbiitiitu nama quraana isaa kana tajaajiluudhaaf sossoo'u si godhe wallaahi namni quraana rabbii kana tajaajiluudhaaf guyyaa tokko sossoo'ee maatii isaa keessatti qaama isaa keessatti horii isaa keessatti galaa bobbaa isaa keessatti milkaa'ee shakkumaa hin qabnu jechuudha nuti ammallee rabbi sinaa milkeessuun isin qaawa dhukkuban qaamatti isin baname qaawa wallaalaan sammutti isin baname qaawa miskiinummaan keeshatti isin baname qaama wal dhabbiidhaan mana keessattii fi alaa fi aalii fi ollaa wajjin isin baname qaawa nageenyaan biyyaa fi biyyoo keessatti isin baname hunda rabbi isin irraa cuccufu qaawa balaa hunda rabbi isin irraa cuccufuun isin jechuudha barbaada qaawa khayriidhaa rabbi isin yaa banu nama balaan biraan qarqara isaatii qoreen muranne kan khayriin hundinuu xiqqoo fi guddoodhaanis biran dabare rabbi isin haa taasisuun isin jechuudha barbaada